inni siif ta'uuf jedhu sun falmii yoo qabaate iyyuu inuma sii ta'a. Luqaas boqonnaa 6:6 sanbata biraa tokkotti Yesuus gara mana sagadaatti galee barsiise. Namni harki isaa mirgaan hafate tokko achi keessa ture. Barsiisonni seeraa Fariisonni ittiin Yesuusin hadheessuudhaaf mee sanbataan namicha kana fayyisaa yoo ta'e jedhanii isa gaadan. Yesuus garuu waan jarri garaatti yaadan beekee namicha harki isaa hafate sanaan ka'e as gara fuula duraatti kottu jennaan namichi ka'ee gara fuula duraa dhaabate. Yemmus Yesuus jedhaan isinumaan gaafadha. Seerri keenya guyyaa sanbataatti maal akka goonu nu abboo gaarii gochuu moo hamaa lubbuu namaa oolchuu moo yookiis balleessuu jedhe. Naannoo isaa kan turan hundumaas tokko tokkoon erga ilaale booddee namichaan harka kee diriirsi jedhe. Kana irratti inni harka isaa diriirse. Harki isaas deebi'ee fayye. Harka birgaa waan barbaada. Inni naa ta'uu qabu suni falmii qaba malee inuma naa ta'a jedha. Inni naa ta'uu qabu falmii yoo qabaate iyyuu inuma naa ta'a. Dhimmi koo sun maqaansaa falmaa jedhama. Yoo na falme iyyuu inni harkatti falmaa jiru dhimma koo sana humna dhabee gannaa dhiisa. Ani immoo nan fudhadha. Labaat sanni labaa giraadiyaas. Nama harka mirgaa sitti kenne kana guyyoonni otuun dheeratiin kakuusaa wajjin wala cabbata. Guyyoonni otuun dheeratiin baroonni otuun fagaatiin kakuu kee wajjin wal cabbata. Inni si jalaatti fiigaa ture sun achi as riphita ofirra naannee gara keetta deemu. Eebbi si baqate sitta baqatu. Ulfinni si baqate sitta baqatu. Kabaji si baqate sitta baqatu. Fira keef diina kee gidduutti abdiin kee haara'u. Akkuma obboleetti nama dhugaa baate fayyaan koo hin deebi'e abdiin koo hin deebi'etti. Abdiin kee adeemu fayyaan keessa adeemu. Biyya lafaa kana keessatti tajaajila waldaa filatee nama tajaajilchiisa miti. Tajaajila maatiin nama filatee nama tajaajilchiisa miti. Tajaajila ofii filatanii tajaajilu miti akkas tajaajilaa ta'uun filatamaniiti. Nama waaqa filatee tajaajilaa ta'a. Silaa hundumti keenya macaafa qulqulluu qabannees dhaabanne ture. Tokkoof akka inni daldaluuf kennaa daldalaa kenneef. Tokkoof akka inni barsiisuuf kennaa barsiisummaa kenneef. Tokkoof akka inni ogummaadhaan nama gorsuuf kennaan gorsaa kennameef. Isa tokkoof qabeenya kenneef akka inni kennuuf kennaa kana kenneef. Namni qabeenya qabu hundi hin kennu baay'ee. Namni qabeenya qabu hundi hin kennu. Sooressi tokko birrii tokko lafa buyyoo buute halkanii guyyaa aadaa hin bu'a. Maaliif ittiin tolu waan ta'eef namni tokko qabeenya qabu sana gaafa kennu moo'ii boqotee uffeedhe rafee bula. Gaafa itti rakkataa gargaara. Gaafa itti waldaa ijaaru uffeedhe nagaa argata. Sababni isaa kennaan namicha sanaa kennuudha. Kenna wanti namicha sana keessa jiru rakkataa gargaaru, hiyyeessa sooruu, namoota beelaan sooruudha kennaansa. Kanaaf maal jechuun barbaade wanta galgala kana isinitti dubbachuuf jedhu kan ofii kootti saba kana fuula keessan ilaaleen filadhee fide miti. Waaqayyootu garaa keessan ilaalee fide. Ergaa keessan akka ta'e beekee fide. Waa'ee fayyina Yesuus Kiristoos kennuuf waa'ee falmii warra seeraa. Warri seeraa yeroo hundumaa ulaagaadhaan cufu. Yesuus immoo falmii namni cubbamaa irratti kaasu hundumaa jaalalaan cufu. Irraan isinii deebi'aa sheekan. Yeroo hundumaa Fariisota warra dhaban abbootiin seeraa fayyina ilmoo namaa kana seeraan daangessu. Guyyaa sanbataatti hin ta'u jedhu. Rakkataan mana waldaatti ol hin galu. Naafti mana waldaatti ol galuu hin qabu. Qaama hir'ataa nam jedhame mana waldaatti ol hin galu jedhanii seeraan daangessanii mana dudduubatti waldaa alatti dha'u. Yesuus immoo ofii isaatii qaama waldaa kiristaanaa ergatee dhufe booda seerota kana irra ejjeteeti ofii isaatii xumureeti waan namni dadhabe kana raawwateeti jaalalaan fayyina kana kenne. Fayyinni kuni ulaagaan qabu. Maalirra dhaabbata? Amantiirra dhaabbata. Ilaa Yesuus si jaallata, isa si jaallate kana hin amantu. Gaafa amantu hin fayyidu. Kanuma jechuudha malee waan biraa miti. Yeroo baay'ee jireenyi keenya jireenya hafuuraa fi yaadi Waaqayyoof yaadi namaa kan inni ittiin gargar ba'u si'a tokko
tokko waaqayyo akkati amantuu barbaade malee akkati aarte hamattuun barbaade. Namoonni gaafa yaalanii dadhaban oduudhaaf hamiitti deebi'u. Gaafa yaalanii dadhaban wanta isaan yaadan gaafa ta'uu fi diduu yaadota biraa haalota biraa keessa galu. Yesus Kiristoos immoo nama fayyisuudhaaf waan tokko itti barbaada. Waan tokko akkatti gootu dumbulloo kee hin barbaadu fayyin. Amantii makee barbaada. Fayyin horiidhaan hin bitamu. Fayyinni birriidhaan hin kennamu. Fayyinni birriin isin argamu. Fayyinni amantii waan ati goote biyyoo kana fuutee na fayyisa maqaa Waaqayyoon irratti waamee si fayyisuu danda'a amantiidha. Bishaan irratti maqaan Waaqayyoo waamamee na fayyisa yoo ta'e si fayyisa. Maqaa Waaqayyootti amanta dura. Kanaaf namtichi kun waa'ee isaa kana nama dubbisee Yesus Kiristoos waldaa kiristiyaanaa keessatti yeroo lammataa argame jedha. Yeroo lammataa argame jechuun isaa waan tokko kaas tokko gaaffii waa'ee sanbataa yeroo hundumaa erga Yesus tajaajila jalqabe Fariisonni duukaa deemanii waa'ee sanbata irratti namni fayyuu hin qabu. Guyyaa sanbataa midhaan hamuun hin danda'amu. Guyyaa kan isin ajaa'ibu boqonnaa ja'a lakkoofsa tokko kaasee yoo dubbistan bartoonni utuu deemaa jiranidha. Utuu adeemaa jiranii hin beelaan natti fakkaata maasii namaa kee galaniiti dhaqanii garbuu kana sokkoobaniiti asheetii isaa nyaatanii laddooma kana gaafa nyaatan Fariisonni hin arganidha. Guyyaa sanbataatti akkamitti wanti kun godhamaa jedhanii gaaffii kaasan. Ila seerichi guyyaa sanbataatti baay'ee maasii namaa lixus hin eeyyamu. Lammaffaa waldaa keessatti fayyina akka ta'u hin eeyyamu. Galaniidhuma ol galaniidhuma doktiriinii waldaa kiristiyaanaa dhaga'anii seerata sana xumuranii ba'uudhuma malee namna fayyu naafta diriiruu guuphona qajeeluu wanti cubbamaan tokko hiikamu kan jedhu hin eeyyamu seera waan ta'eef hin danda'amu. Kanaaf namicha miliqaa waldaa kiristiyaanaa kee miliqee sodaatee taa'u tokko jira. Baay'ee garaan na yaate waa'ee namicha kanaa. Sababni isaa harki isaa mirgaan naafatee jira. Harka isaa kana yoo mul'ise waldaa kee agad darbatu. Namni gaafa mudaa kee argu si darbata. Iddoo jiru biiroo jiru kee mudaa kee argeenan si baasa. Jarri kun waldaa kiristiyaanaa kee namicha kana waan darbataniif dhokatee ta'a. Yesuus immoo tajaajilaaf gara waldaa kiristiyaanaatti ol gale. Gaafa ol galu jarri waa'ee namticha kanaa Fariisonni yookiin barsiisonni arganiiti namicha kana hin fayyisamoo hin fayyisu jedhaniitu yoo inni fayyise jedhanii gooftaa Yesuus hin gaadu ajjeesuudhaaf jedha. Ittiin sababa godhachuudhaaf sababa irratti koratu jedha. Namichi kana fayyuu kee ko nama baay'een gammachiisu. Fayyuun kee hundatti hin tolu. Milkaa'uun kee nama hunda hin gammachiisu. Yoo milkoofte kanaarus kan gammadu jira. Milkaa'uun kee hundatti hin tolu. Ndaa'um yeroo tokko tokko haadhoon ofii milkaa'u obboleessa ofii hin barbaadu. Gaafa obboleessi milkaa'u na dura moo inni hangafa quxisuu yoo milkaa'ee utuu nan jiruu milkaa'ee jedhee aara. Yeroo baay'ee namoonni milkaa'u keetti kan gammadan muraasadha. Kan kolfu ilkaaniin kolfu irra keessaan hidheedha malee baay'ee si hin gammadu. Bakka milkoofte maana waamuu iddeedha. Amala nama keenyaa si hittama. Yoo cidha wayii godhattanii gidduu xalaa'anii ramu beeka. Yeroo waamicha manaa bada. Yookiin biyya iddoo geeddaree yeroo xalaa'anii ramu badeeti gaafa dhimmi sun xumuramu xalaa'aan harkan geenye namicha abbaan dhimma kottu hin jenneen hin dhageenye waan ta'eef erga yeroo dhimmaa sun badeeti ol deebi'ee gaafa karaatti walitti dhufan to'ma sin tuffadhe abbeedha. Hayi haala waamicha kenna dhowwatte miteedha. Utuu waamamee sin naqu hin soba. Hin naqu siistema. Waamicha kenna dhowwatte maal na dhowwattee nyaatte miteedha. Guyyaa nyaataa na waami kan sin jedhu baay'eedha. Guyyaa gaddaa na waami sin hin jedhan malee. Guyyaa bookii mana kee rufira baay'ee qabda. Guyyaa hundumtuu dhume mana kee amanni kee duwwaa ta'u garuu diina baay'ee qabda hundumtuu hin beeku. Xindoodhuma uffanni kee kun gadi beennaani meetu mucoo sana godhan eessaa dhufteedha. Sababa isaan sitti hamma uffanni kee miidhagutti firan qabdu. Hamma maddiin kee kun xiqqoo akkas jedhutti firan qabdu hamma xuutmaajaa barbaadutti. Namicha tokkoon arge dhugaadha deengadde. Durumaan beekan immoo maseenqoo kana taphata.
iddoo cidhaatti dhaqeeti maseenqoo kana taphatee birii 50 sarkatu 100 sarkatu fudhatee gala. Garuu yeroo hundumaa macidhaa waan naquuf nyaata kana waanuma gaggaarii waan nyaatuuf itti dabaleera. Gaafa laalan gaafa uffatu kantiibaa matu hojiirraa ari'amee dhufeedhu malee yookiin fiildii wayii dhufeedhu. Gaafa inni dhufu gateetti isaa kun guddaa waan ta'eef hunduma akka ka'eef kakaanii asxaa malee hoteela waan ta'eef nuu kaffaladhan yaadu hin jiru waa keessa. Maqaan nama kanaan na'u asuma waan ta'eef baay'ee nama beekamaadha. Inni fenni immoo gaafa inni dhufu sawaallee naan duwwaadhaan teessoo namni hin jiru allee qallaadhaan namni waan si qeeru hin beeku kana beeka namni gogaan kun hin gurraachee inni matee duwwaa adda baasa gurraachomnaan baalli duura dheekkamsa waaqa turatti boba'ee adabaayiira waaqayyoodha. Isa mul'anni akkasii godhe hin beeku namni isa abjuun akkasii godhee kaayyoon akkasii godhe hin beeku. Fayyaat say dhukkubsataas ta'e xiqqooma isheen bakkeennan itti tole baaltafacheera baay'ee isa immoo jireenyi inni tole waan tokkotti toluu dhiisuu danda'a nama xiqqooma bifa qaba malee boorsaadha waa qabaachuu dhiisuu danda'a. Maal jechuun barbaade beektu